Aja waraana bilisummaa Oromoo dirree lixaa marroo dirribaa kan mootummaan Itoophiyaa karaa miidiyaalee fi aktiivistoota isaatiin ajjeefamuu isaa ibsee guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii 1 bara 2021 irratti mul'achuun haasaa taasiseetii jira. Qondaalli poolisii naannoo Oromiyaa Inspektar Zalaalam Naasomsaa jalqaba torbee darbee ibsa kenneen lola humna addaa poolisii Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti aanaa Gidaamiin ganda Giraayis Honkaa jedhamu keessatti geggeeffameen ajajaan dirree lixaa marroo dirribaa rukutamuun yoo miliqu eegduun isaa gadaa jedhamu akka battalatti du'e ibseeti ture. Humnoota du'an kana keessatti humnoota rukutaman kana keessatti ajajaan waraanaa lixaa Jaalmarroo kan jedhamu yookaan Kumsaa Dirribaa kan jedhamu kun lola aanaa Gidaamii ganda Giraayis Honkaa humna addaa fi abaa'oo shanii jidduutti godhameen ajajaan kun yoo rukutamee miliqu ajaa'ibinsaa jaalgadaaf yaalaansaa battalumatti kan du'an ta'e ajajaan waraanaa Jaalmarroo jedhamu kun immoo yeroo hedduuf dhoskaatiin daggala keessatti yaalsisaa turanii yeroo ammaa kana yeroo hawaasaan argame aanaa Gidaamii naannoo Abboonnoo Qomaattir keessatti du'eera kan jedhu yeroo hawaasarraa kan argannee jirrudha jechaadha. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo marroon dhoksaan wal'aanamaa turus kan dheere Inspektar Zalaalam Naasomsaa aanaa Gidaamii naannoo Abboonnoo ganda Qomaattir keessatti du'uu isaa yeroo hawaasa irraa arganneen mirkaneeffannee jirra jedhus ajajaan waraana bilisummaa Oromoo dirree lixaa marroo dirribaa dirree kibbaatti argamuun guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii 1 bara 2021 irratti haasaa yommuu taasisuu viidiyoon argisiisuu mul'ateeti jira. Finfinnee jalatti lolaa jiraachuu keenya beekuu jechuudha. Finfinnee jalatti lolaa jirra. Ni qabatta? Ni shakkitaa? Ni qabanna. Shakkiin tokko iyyuu hin jiru. Xiyyaara isaas argiteetta, taankii isaas argiteetta, diishqaa isaas argiteetta. Homaattuu hin ba'u. Kilaashiin jala siqanii lolanii jechuudha. Isa immoo beektaa muuxannoo isaatti qabdaa. Ati sanaaf cuuphamteetu baate. Yeroon kun immoo yeroo dhaloota kanaati. Dibata qabnaa kakuu qabnaa ni injifannaa jechuudha. Shakkiin qabnu sanarraa tokkoyyuu. Sanarraa shakkii tokkoyyuu hin qabnu jechuudha. Bifa kamiinuu yoo ta'e Oromoof nuti toluma duuna. Toluma duuna. Isa nu jibbuufis lubbuu laanne, isa nu jaalatuufis lubbuu laanne. Isa nu jaalatu immoo waliinidha lubbuu laanne. Waliinidha lubbuu laanne. Rakkoo sadarkaa kophee ofii nyaatanii qabsaa'urra hin jirru nuti galanni uummata Oromoo miileena sanaaf haa ta'u isa du'ee nu jiraachise. Kanaaf yoomiyyuu taanaan duuba deebiin hin jiru. Itoophiyaan har'aa raafamaa jirti akka aannanii. Itoophiyaan raafamtu kana ni raafna, raafamuus qabdi. Yoo raafamuu baatte aannan qammane taati. Aannan qammane ajaa'ee ni bada akkas taate raafamuun dirqama. Yoo raafamte immoo dhadhaa fi dhama baachi keessaa. Kanaaf nuti raasnee dhadhaa sana baasuu qabna. Mootummaan Itoophiyaa ka waraana bilisummaa Oromoo wajjin qabsoo hidhannoo geggeessaa jiru yeroo hedduu irra deddeebiin ajajaa waraana bilisummaa Oromoo dirree lixaa marroo dirribaa ajjeesuu isaa labsus qondaalli waraana bilisummaa Oromoo kun ammas lubbuun jiraachuu isaa hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo duraanii obbo Dhugaasaa Bakakkoo turtii BBS wajjin taasiseen himeetii jira. Hojiidhuma irratti mul'ateera Jaalmarrooni waraana fuulduratti dhiyaatee bara 2021 ta'uu isaa ibsee waraanaaf isaa qajeelfama kennu isaa ibsa kennu ibsa dheeraa booda immoo isaanii waliin dhiichisu viidiyoo irratti argameetu jira. Kun hojiidhumaaf malee isa sana waan jarri jedhanii dhara ta'uu agarsiisuudhaaf miti. Kanaaf egaa argaarraa maali dhageettiirra argaatu caala jaalli ni jira. Duraanis akka jiru himaama turre viidiyoo sana irratti egaa uummanni Oromoo kan ollolli diinaa dhugaa itti fakkaatee yaaddaadhaaf rifattaa ture. Warri hin beekne bobbaadhaan waliin hin jirre dhagayeetuma akka gammadee hubanneerra. Diinillee immoo ololli isaanii dheera ta'uudhaan rifaatu guddaaniif gadditti buleera. Kanaaf firri baga gammadee diinillee baga rifateenna ni jira. Jaalmarroonni ture ni jirasi. Ololli diinaa sun hundinuu dhara jaalati.
Waraanni bilisummaa Oromoo erga adda bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa filatee biyyatti galee hammi ta'ee galus kibbaa fi lixa Oromiyaatti gaafiin uummata Oromoo Itoophiyaa keessaan deebi'uu hin dandeettu jechuun bosonatti kan hafan yoo ta'u qabsoo hidhannoo mootummaa Itoophiyaa wajjin geggeessutti jira. Mootummaan Itoophiyaatis duula sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jechuun kibbaa fi lixa Oromiyaatti opereeshinii kan geggeessaa ture yoo ta'u garuu waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisu.